Akkam jirtan alaamanaan sa'a namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyooti humnoonni mootummaa uummata nagaa jumlaan hidhaa manneen gubaa jiru jedhu jiraattonni achirraa dubbifne. Onkololeessaa kaasee namoonni nagaa 10 caalan ajjeefamuu himu jiraattonni ammaan tana baadiyyaa fi magaalaa walirraa citee aanichi goolama jabaa keessa jira jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo godina Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Waboon akka jedhetti tarkaanfii humnoota mootummaa ganda Saraansar irraa gara ganda Mugaayyootti socho'aa ture irratti fudhateen 17 ajjeesee 20 ol madeessee jira. Guyyuma kana godina Gujii Bahaa aanaa Gumeel Dalloo ganda Malkaa Gubaachim kaampii waraanaa irratti haleellaa baniin loltoota biltiginnaa 8 ajjeesee 13 immoo madeessuu waboon beeksisee jira. Engaddammoo ganda Bobaa jedhamutti loltoota mootummaan bobbaase 16 ajjeesuun 24 madeessuus himee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Liibanitti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun dhagahame. Waboon akka jedhetti Cibraan Soddon Booroo aanaa Liiban ganda Mugaayoo jedhamutti humnoota mootummaa sakatta'insa wabban irratti tarkaanfii fudhatee loltoonni mootummaa 5 ajjeefamanii 7 madaa'anii jiru. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tibba kana loltoota haaraa leenjisee eebbisiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana opereeshinii Farariphee lolaa jedhee mootummaan Oromiyaa irratti labse injifachuu beeksise. Mootummaan baatii tokko keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf karoorfatee ture jedhe waboon. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuu miti inumaa ofiifuu dirree waraanatti waboo dandamachuu dadhabee jedhe. Duula kanaan mootummaan kasaaraa olaanaaf saaxilamu waboon eeree loltoonni mootummaa hedduun akka dhumanii fi madaa'an ibsee jira. Meeshaaleen waraanaa hedduunis loltoota mootummaa irraa booji'amuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kana duraa caalaa cimuu eeree tooftan lolaa kaayyoon siyaasa fi tumsi uummata Oromoo injifannoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qaba jedhe. Lolli humnoota Tigraay fi Eertiriyaa gidduutti adda lamaan eegalamuun gabaafame. Addoota waraanaa Baadimmee fi Raamarraan eegaluu maddeen ibsaa jiru. Lola kana humnoota Tigraay immoo Eertiriyaati kan eegale kan jedhu hin beekamu. Pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el torban dabre keessa xalayaa dura taa'aa gamtaa Afrikaa ammaa pirezidaantii Senegaal Maakii Saalii fi pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaatti barreessaniin mootummaan Eertiraa weerara marsaa arfaffaa nurratti banuuf qophii godhee jira jedhanii turan. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa guyyaarraa gara guyyaatti saffisa olaanaadhaan dabalaa jiraachuun ibsame. Qaala'insi jireenyaa bitootessa keessa 34.7 irraa ture. Eblaa fi caamsaa 36.6 irraa dhaqqabu ragaaleen ni mul'isu. Kun otoo kanaan jiru baatiiwwan arfan dabran gatiin gurgurtaa boba'aa sadarkaa addunyaatti daran dabalee jira kan jedhe mootummaan Itoophiyaa gatii boba'aa irratti daballeen taasifamuu beekseera. Daballeen gatii boba'aa kun qaala'insa jireenyaa akkaan akka hin hammeessine sodaatamee jira. Gara wantoota keenyaa oduun ijoon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata babal'ina oduu keenyaa